akka tiriira qabsiifte fakkaata malee dhalama gudwala leenjii waraanaatiif leenjiidhaaf qopheessaa waan jirtu hin fakkaatu baay'ee ni tirfadhe yana suu kanneesse kuni waan kana olii hedduu waan mootummaa kana jalatti argeef namni normaal godhee fudhateera malee kun baay'ee suu kanneesse. This is the true face of dictators. Warri dictator warri abbootiin irree kunini the little care about human beings, the little cares about civilians warri akkas warri barcuma ofitti fachuun sobuuf hin saalfatanii nami jeesuuf imran qabanii dhiibba mirga namoota nutti fakkaatu barcuma ofitti suuf nama mitoo dandaa rabbi illee waliin dhabanii jechuudha rabbi wal dhabee jechuudha nama kabaji mallee finaal hin taane nami jeesuun ilmaan nama waan ta'uun qabnetti hin taane toofuuni angoo fedhanii adootaanii wal mari'achuu danda'anii waraana turseenuuni rabbi wal dhabu ijoolleen tun hedduun isaanii ijoollee sistemi lamaan guuruu jiran laalamma nama waraana qopheessi tokko ijoollee tamtaanti nama ubbaar irraa baasanii am kun leenji I don't know ilmi nama akkasitti leenji you see sitti ulfaatiyyu seena keessatti waan akkana kana yaa dhageenni malee am practical agarre nami jiru waan margaa jedhanii barbeeraa duree jedhanii yoo nam guuran yaa dhagaye malee an seena keessatti attargi booda laata daamnaan eegummaa wayyaan nuuftu waan dhaladheef hin beeku dhuga dubbachuu garuu it is shocking ijoolleen tun ijoollee akkamii am taawalti qabanii goonan tun ijoollee akkamii tun ijoollee harka qalleeyyiiti ijoollee hojjatte bultu guyyaatti dhaqa cabsitee hojii akkana hojjatte tana sobanii guuranii jechuu sobanii probably mootummaan Itoophiyaa kun akkuma jalqab garangootti dhufee uummata bira acceptance dhabu jalqabnaani namoota active ta'inidhee haanin ijjeesse miidiyaalee isqeequu danda'an cufee jechuu maaliif akkas tolcha ignorant majority miidiyaa isa kasobaatiin itti fayyadame mind wash godhu brain wash itti fayyadamu yoo leetu odeeffannoo hin qabdu baadiyyaa keessatti lafnutti dhalan cuf keessa nam guuruu jiran maqaa warri guuruun jirmaanii arma deemtanii trainingi fudhatanii nam paayileetti isan goonaa jedhee warri guuree jira informationiin kutaalee oromiyaa cuf keessa halkanii guyyaa uummatiin nutti erguu jira nu barreessa jira ijoollee ta'an xuyyuur barattanii jedhanii nam guuranii jira xuyyuur isan barsiisanii beesse guddoo nyaatan jedhanii garte ijoollee akkana anguuran taan ammoo ijoollee dirqee cimtu takatama keessatti dhaqa cabseet maanii godhatan sossobanii humna adda taatu special privilege sanii kennanii beessellee beessetan sargattedhanii guuranii fidan yeroo tokko itti amantan dhuftennaan kaampitan duuddee jechuu kaampitan keessa karaa ittiin baqatte hin qabdu waraanaan marfamti achiin bood faanii gam goosanii ibiddat qoraanam kunu ilmi namaa akka qoraanii bobeessuuf state sponsored godhu jirti sirni kun sirna kanaati warri maafiyaan dhalnamaati gatin qabne they can do anything by the west ani ijoollee kana physically olaaltu baay'ee kichuu argaarta umurii isaanii amma ijoollee waggaa 18 illee hin guunne olaaltu qaamaan illee ga'umsa isaanii olaaltu waraanaaf warra qophaa'anii miti akka jedhamaa jiru kaanoon foodar jedhanii warra rasaasa qorisiisuudhaaf ergamaa jiranoo ta'an malee hireen ijoollee tanaa deemanii waraana injifachuu dhadhee ani abdii akkasiillee hin qabu physically olaaltu kichummaa isaanii ga'umsa isaanii umurii isaanii olaaltu ijoollee waraanaaf dhaqqaban sitti fakkaatan desperate amma ijoollee tana olaaltu laal akkamiin sirna akkamii keessa dhufne ammoo waggaa meeqa booda sirni dargiin ijoollee akka kanaa godhaan turre dubartoota funaanaan turre amma dubartootatti funaanaa jira waraanaaf qa'ee keessa hawwan dubartoota dardar ijoollee mana deemanii maatiin halkan jechu halkan ijoollee magaala keessatti immoo buna dhugdu ka waliin teesse buna dhugdu wali qabu ijoollee immoo magaala keessa puulii taphatu kasuuqii hojjettu akkuma atu jette immoo daily labor warra dafqaan bulan bakka hojiitiif sassaabanii dirqiidha warra wali qabaa jiran jira akkuma atu jette immoo maallaqaa fi gowwoomsa garaagaraatiin asii deemte ogummaa kanaan eebbifamtaa xiyyaara barrisiiftaa kontaala waraanaa olaanaa taataa waan jedhan akkasii maqaa garaagaraa kennanii fi mandara keessaa ijoollee hiyyeessa akkasii walii qabaa jiran jechuudha. Ani nami an fuul beeku ha'aatii isaa isi bootti dhagaa'ee beekaa lafan itti dhalaadha nageelle booranaatti maal jedhaniini soba kanaatiin fidan ijoollee baadiyyaa farraa aanaalee irra guuranii fidanii kaampii galchan ijoolleen achi dhuftennaa waraan deemu beette maatiin itti ba'uu jirti yoo maatiin gul dhufte bootaan maatii dhaananii baasan fakkeen jajjaba si kennu kun nageelle booranaa ta'e magaala yaaballoorraa
edal kan argana argamstana umatatti maal jedha namni kunini odeeffannoo qofaaf sharing is strictly forbidden jedha maali asa ujjirseeta namni kunini dargaggoo sobaan guuranii poolisii sangoon jedhaniin poolisii leenjii adda fudhatanii jedhaniin milishaa humna adda taatanii jedhaniin nama ilaan argatu waan kana barreesse war cufa sobanii waraan kaaba geessuu fi gandoos cufirra walii guuran nam kan cufayyuu soban gandoos kaaba san geessina akkan isanii tolchina akkan isanii godhan jedhanii ijoollee san cufayyuu sobaa walitti qabanii jechuun namni 100,000 olii kunam yaaballo takhalee galgal naa barreeffam namni 100,000 olii Afrika Muslim keessatti raayyaa ittisa biyyaatiif poolisii marfame deemuuf qophii jiran nam kana naa barreessa maatiin dargaggoota bo'anii maraachuu jiru dargaggoota iyyaanu nu dhiisan galla jetti uleen gagaggabsanii nam lama Kafoolisonni baay'atumanii gaggaban ammaan tan ilaan arguu jira footoo kaasee footoo kaasuun sodaadhee baqadhee bira deemee as keessa itti dabaleedhaan namni kun ijoollee dubra mimmiidhaaduu kee jira silaafuun obbaate warra jedhaan silaafuun obbaate jechuun poolisoota jedhe yookaan warri kaadiree silaaftuun dhumatti halkan kan of birbulchine ergina. Look, this is crime against humanity. Seenaa keessatti aga gorsine by the way no odeeffannoo kan nuujiin teenna uumati Oromoo waraan kunini business isaatii miti dhadhelmaan teessanachitti dhumatini waraani kun waraan nyaafi lamaa waladhu jiru kanaafu dhimma Oromoof Oromiyaan ilaallatu dhimmi birmadummaa biyya Itoophiyaati waliin qabatu gare sigibgibi lamaan warri lachu sigibgib junta opidiyooleen sigibgib junta Tigreeleen sigibgib junta Tigree tirgoom maal koziif lolti kaayoof lolti kanaaf gati baaftee dura deemuu jiru tun ammoo opidiyoo midhaanii lolti furushkaa nyaachuuf lolti kanaaf waraan gatiin qabnu kan keessatti ilmaan nama wanni isaan gatii baasaniif hin jirtenne gorsuu jirra warri guutuu walitti qaban kana ammoo miidiyaa irra maal jedhan fedhii teennaan maanii teennaan daangattisuuf maanii jedhanii laftuuf irra Gujii keessa Wallagga keessa Arsii keessa Oromiyaa kutaalee cufirra waraan kanatti bidda wanni guruu jiranii jechuudha. Warra Amaaraaf Tigree walaadhaan koozii qaban lafuu fi ristuu fi deeffachuuf waladhuu jiran waraan ammoo ilmi Oromoo sababa itti dhumatuuf nu galuu hin dandeettu akka nu hin galeellee uummata Oromoo yeemnu warri maatii isaanii dabarsee kennu warri sobame deemalleeni waan goonuuf hin qabnu good like carraan achi deemanii galuu dhiphaa jedhee herregaadhe. Akkaatuu kaafte waraanni kun waraana birmadummaaf lolamaa jiru miti civil war faranjiini wal waraansa ittiin wal waraansa jechuun Itoophiyaan biyya kamtu birmadummaa ishee sarbee biyya kamii lolti ergees biyya kamiif loluuf jira dhugaa waraana uummata gidduutti qabateedha baay'ee duraan waraana akka Jawaar jedhe ijoollee abbaan irraa du'ee dhaala irratti wal loltu beektaa OPDO fi TPLF akkan si galee abbaan irraa boqotee dhaala irratti ijoollee wal loltu duraan akkas ture gaafa waraanni eegalummoo waraana Tigreen kooziif loltudha si galee akkan waraana immoo ijoolleen kutaa Oromiyaadha waraana isaan ilaalanne akka maagadoo akka qoraanitti deemanii rasaasa qorisiisuudhaaf mootummaan Abiy Ahmed itti fayyadamaa jirudha waan ati kaafte ka gara Booranaa jiru wajji kan wal fakkaatu jira kan namni na bilbilee natti mee gara Gindhiir irraa jechuudha Gindhiir ijoollee dargaggootumaa akka kanaa qixqixii 30 Ayisuuzii 30 fe'anii gara giddugaleessa kana giddugala leenjii waraanaatti geessaa jiran jedha. Ijoolleen lama jalqaba gaafa fidan waraana ta'uun barre ijoolleen akkuma ati jette kana goomsanii dhimma yeroo oftanii faa maallaqa faa akka kana mindaan keessan guddaa jedhanii ijoolleen gadi caalaan beekaa ijoolleen unemployed hojiin qabdu walii qabanii geessanii namni lama baqachuutti konkolaataa irra caccabee amma hospitaala jedhan. Garuma hursoo xollaa gara gammoojjii giddugala waraanaa kana namni tokko kaa baqate immoo giddugaleessa Oromiyaa gara Finfinnee dhufu qabameedhaan karaadha. Waan akka kanaa jira. Wamaraafuu waraanni kuni waraana Oromoof illee fayyadu miti. Waraana Itoophiyaa illee fayyadu miti. Irra deddeebiin dubbataa turre. Beekalii mootummaan Itoophiyaa miidiyaalee kan dhaamsee sagalee every sagalee bilisaa hundumaa kan dhaamse daba akka kana biyya keessa dalaguudhaaf jalqabuma qophii godhaa akka ture ifadha haga dandeenyuun uummata keenya hubachiisaa turre ammallee waraanni kun waraana dhuma hin qabnedha waraana qaamni kamiyyuu hin mo'annedha baay'ee dhalli namaa keessatti mileenaan kan nyaatamuuf jirudha amma mootummaan Itoophiyaa ammallee leenjii garaagaraa qopheessaa jira waraanaaf jechuudha. Hawwatituma waraanni kunini birmadummaa Itoophiyaa biyyattii ta'een birmadummaan isii yoo sarbam teenne naallu oloolee oppidiyooni kaadireen gandi keessaa ijoollee walitti qabuun jirtu karoora akkasiiti. Birmadummaa jechuun maali? Hiika birmadummaa beekti. Oppidiyooni hiika birmadummaa beekti. Birmadummaa jechuun yoo gareen alal tokko dhuftee Itoophiyaa weerarte birmadummaa biyya eegsisuuf baata.
Tigreen Itoophiyaa miti yaayuu gargar cinnee yookaan akkam mangoon Tigreen amma laayuu citti Itoophiyaa miilii yaayuu irra citti mootu TPLF ashabbaari mootummaan federaalaa shororkeessa jedhee farrajee jira mootummaan Itoophiyaa biyyuu fi tokko shororkeessaa kennee bira baqatee jechuudha. Kanaafuu Tigree Itoophiyaa irra hunnee qaama Itoophiyaatiin hin jedhanii labsanii siin biyyi taate achiin duuba birmadummaa Itoophiyaatti rakkoo taatee jedhanii duuluu tokko ta'uu dandeetti. Amma hiika birmadummaa nu barsiisu immoo opiniyoon agiyoomi soba warri kunin agiyoomi soba mee ani ajaa'ibumatti najjeesa agiyoomi soban haawwanni sajaa'iba birmadummaa Itoophiyaatti sila yeroo yoolota walitti qabanii duulchisuu malan yoo loltooti Eertiraa dhufte disti hattu mooqa hattu dubrugudeettu ijoollee xixiqqoo fixxu yookaan yeroo loltooti Suudaan karaa Gondariitiin seentee Itoophiyaa haleeltu suni Suudaaniin nu wadhee Eertiraa dhufe nu lolee birmadummaa biyyaatti baa jechuu wa tokko ammaan tan eenyu walii wal lola jiraattee birmadummaa biyyaadhaan TPLF yakkamtoota minaammeen edanii mataa nuu dhuuf yaalan OPDO yakka TPLF nutti himuun dandeetu dargaggeessa Oromootti himuun dandeetu TPLF gani 27 yakka hojjate OPDO nammoo gani 30 yakka hojjate inni dhageettaa miti yakka TPLF yakkaan kacaal OPDO TPLF 27 years gati in kaffalchiin isaa waraarra gizee ያስፈልገን ነበር አካዘ ያዳንን የሮን TPLF ወሊን ስላ ገቲ ሲን አርማንዱር ንጎት ባፈቹፍ ቱሬ አምቱር ጨራሱን በለስተ TPLF ወሊ ወገድ ደም ቶርቦ ኦሮሞኛ ቻባት ገን ሶዶማማ ጉተ ጅርቲያቹ ከናፉን አም ገን ደም ቶርባ ሲጀስሞ ከገን ሶዶማ ሲጀሰት ሲፍዲን ከንከ ሶ ማይንድ ዋሽ ንጎዲና ዳይሚ ዲዲቃን እንጀርሳት ያማ ወሪ አሞን በከና ኮሪ ወልተቀበኒ ዋንድ ቢዲስ ነማ ቢት ሎኑ ሞሮሞ ከኛታም ሱኒዩ ከጋፈተኒ ቆቲዩ አገስ ጌት ጉረና ቺንደከን loltooti qotiyoo nyaata achitti fiyyuu akka hin taane taatee galti waraan Itoophiyaa kabaj irra mulqanii garte amma makalaakaa dubbachuutu hin jira makalaakaa kafarumaa fakkeessuuf makalaakaa raayyaan itti biyya akkam guddatamma finfinnee eeguu jiin isaa yaa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa maalirra jira ka jedhu analistiin xiinxalaan siyaasaa baha Afrikaa tokko Rashid Abdii ka jedhani Twitter irratti qoree jira waan kana waraan Itoophiyaa jira there is no Ethiopian National Defense Force capable of fighting anymore. The Ethiopian army has collapsed. Will take 10 years to rebuild it to fighting shape. Maljechu kuni waran Ethiopia Ethiopian National Defense Force waje raayyaan ittisa biyya Ethiopia jedhamu akkan du'ee jira cabee jira sadarkaa loluu danda'urra hin jiru akka institutionitti jiraachuu danda'a biiroon isaa jiraachuu danda'a hoogganaan isaa jiraachuu danda'a damozi kaffalamuu danda'a qondaalonni waraanaa jiraachuu danda'a raayyaa ittisa Itoophiyaa waan jedhamu diigamee jira deebisanii lolaaf qopheessuuf waggaa 10 fudhataa jedhani maaliif ijoollee baadiyyaa keessaa walii qabanii waraanaaf qopheessa ka jedhu koozii isaa tokko kana jechuudha sigalee kanaaf milishaa jedhanii liyyuu haayilii jedhanii poolisii naannolee jedhanii walitti funaanaa jiraniif raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa fakkeessuudhaaf malee raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadha yaayuu dhumatee jechuudha diigamee jira akka absolute diigamu isaa waliin beena raayyaan ittisa biyyaa namni agama akka dhumate cuf caala waan se salfachiisa raayyaan ittisa biyya jechuun gaafa armadeen gootummaan ergan maqalee keessa qabame loltoon sun agama mootummaan Itoophiyaa waan isin dubban because is not their business opdion lubbu nama irra dhimmin qabdu isin nyaattee bultennaan isin saamtennaan barcuma warra tuqamu baannaan warra namummaaf dhimmin qabnee jechuu am wanni tolchuu jira maani yoolota maaliif guuranitti achi geessan seeta bira TPLF 6 kilo 4 kilo buudan deetti sodeedhu jira TP amma qondaaltoti boboo jiran maal jedhanii boon seeta qaadireeni opdio amma argu jira TPLF torbaan ngaa TPLF nyaattennaan TPLF ijoollee xixiqqoo waraanan gahin waraanan natti addunyaan gurqabattee Ameerikaa nam jala fuudhaban jechuun sobere addunyaan akka sobduu eegi baratte miidiyaan sobduu ta'uu kan kee beekennaan koot sun godhu ati dubbachuu baatte miidiyaa bira doot gara mirga namummaa bira doot addunyaa bira doot international community akka mootummaatti doontaani akka murnu wambadee tokko silaalaa jechuudha mootummaa Itoophiyaa murnu wambadee jettee ilaalta addunyaa kanaafuu iyyita dadhabdanaa nam dhiyootan maal jechuu jiran TPLF ijoollee xixiqqoo gaanja kookeenii nyaachifte kookeen diraagii gurguddaa nyaachifte of duroofte finfinnee dhuftii jedhan
Kanaafuu ijoollee kookeen nyaachisan haadhu dinnaaf baqannee ilaale soba gatiin qabne. Warri loltoota biyyi dhibii biyyi fi gallakkisa dubru gudeessisi. Dubru kuma gamii gudeedame. Mootummaan Itoophiyaa amanee jira. Mootummaan haadhu kudhaniin gudeessanii daa'ima biratti jeessan difeend godhu dadhabetti daa'ima qawwee qabatee duula deem nu gallakkisan jettee boo'u jirti jechuudha. Amma opiniyoon karoora isee maal seeti Itoophiyaa gudditti ijaaru karoora biyyi lamtur ka jalqaba du'i gaafum jalqaba nyaatam deebi'ee suniin 100% deebi'ee inni ijaaramedha yaadu sun kam Itoophiyaa gudditti ijaaru wanni jedhu yaadi jiru that dream is totally collapsed kufte jirti. Am carraan isa maal godha aangoo fiillee tiffachuuf seefii miti garuu lubbuu ji tokko yookaan jilan bulchuu inni nugusa torbaffata jedhanii miti Akale Sillaasee ganna 40 fa bulchuu karoorii abiyyaatitti garuu wagga 3 nyaatame jira amma 4 kiiloo akka jalan qabanneef wataadar jira 4 kiiloo ni marsa agaasiyyuu ilmaan namaa akka quraanii bobbaasu kanaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromooleen ibsa jira itti deebina yaa waan kookeenni fayyadamteen waraante ijoolleen TPLF ka jira kanarratti aktivistooti Opidoo waan baay'ee haasawaa turte tokko faa gariin kookeenni abbartaachis madaaniti diragii fayyadamtee humna onnee horattee jabaattee maal jedhani stimulantiin ni si kakaasaa isaan nu lolanii jedhanii kabiraa immoo kudhaama hidhatanii asmaatiin maajiitiin nu lolanii jedhan falfalaan falfala eenyutu irra qaba amma jechuun gartuu falfaltu amma dabtaraan garana hin jiru baay'ee wal dorgomsan na eegale falfal jechuun dabtaraan silaa warra kana biraa irra baay'ee jiraami baay'ee maabiraata garan jiraami warra walqaa'itti gadi warra jiran irra dabtara baay'ee qaba kabiraa immoo kookeenii fashishii yoo jette warra kanatti irra maallaqa qaba ashishii bitatee ijoollee waraana Itoophiyaa fayyadamuu danda'u. Waraanni Itoophiyaa dadhabuun tokko kan itti ibsan Abiy Ahmed akkuma waraanni Tigraay eegaleeni warri waltajjii tokko irratti hirmaatan keessa qondaalli tokko natti himee ture beektaa ji'oota 8 keessatti waraana Itoophiyaa leenjisuudhaaf beeksisa baafnee ji'oota 8 keessatti nam dorgom dhaban nam 5,000 qofa leenjifnee nam 5,000 qofa argannee maybe dubbata ture uummata miliyoona dhibbaaf kudhan keessa namni Itoophiyaan wattadara Itoophiyaa ta'uu barbaadu hin jiru jechuudha. Yoo laaltu amma naannoleen hunduu liyyuu haayilii 1000 eebbisiisan yeroo hundumaa. Waraanni Itoophiyaa waggoota 20 oliif waraanni hin jiru waan ta'eef biyyi nagaa turte waan ta'eef namni waraana keessa ijoo hin gochaan turre hiikas qaba jedhamee yaadne waraanni akkasiisin dhufa jedhamee namni qophoofne moor makaanaayizd irratti xiyyeeffate waraanni Itoophiyaa humna xiqqaadhaan tarkaanfii waraanaa jabaa raawwatanii konsekwensi fruutii yookiin firii riizaaltii gaarii galmeessuu kan jedhu waraanni Itoophiyaa xiyyeeffannaa isaasan ture. Kanaaf humni namaa hin turre waraanni kun dhufee immoo humna namaa akka qoraanitti itti fayyadame. Suuraa dhiyoo kana Abiy Ahmed tiwiitarii isaanii irratti gadhiisan tokko ka wareegama kaffaluun dhaan alatti biyya yookiin bilisummaa yookiin birmadummaa biyyaa kabachiisuun hin danda'amu. Kajedhu mucoon kun miseensa waraana Itoophiyaa talamituu ambaa jedhamti waraana Tigraay irratti uwwamtee artificial leegii godhan. Amma luuk waan tokko sitti ba'an dargaggeessi waraanaaf qophaa'u kun kana yoo argu maaltu itti dhaga'ama? Warri emotional nam godhaa fi press godhetti fayyadama maal seeta namni wanni dubbiin hin galleef namni siyaasaan hin galleef hedduun isaa sobamuu danda'a. Waraan Itoophiyaan Eertiraa waliin waggoota 20 gooteeni qabeenyi barbadaa'e daawwad lubbuu nama tabadde daawwad waraan Eertiraa fi Itoophiyaa waliin goote waraan sun eentiin injifatti Itoophiyaan border irra walaata sun bitta luus goote Abiy Ahmed Eertiraa kenne bitta and Eertiraa jal jirte ammaan tan of course kanaafu waraan lubbuu nagas geetitti bobeet angoo fiitiif TPLF itti fayyadamte ilmum namaa taphachuuf godhan kun agas illee gatiin qaba waraan Eertiraa sullee gatiin qabda gal waan loltoota Itoophiyaa waan dubbatteef itti kenna sa'aatii dheeraa sirra fudhanne loltoota aaliyaatti loltoota leenjiftu white blood cell wal fakkaata gosa dhiig namaa keessa dhiig diimaa dhiig adii maanii jedhanii sadii jira miti
white blood cell jechuun kun yoo dhukkubsi qabatu yoo dhukkubsatiin qaamni kan dhukkubaa wal lolu jalqabe white blood cell kun maal godha lakkoofsi dabalata dhukkubsi weerar sun maal godha dhiiga kan keessatti si waliin lolee dhukkubsi irra seef si tolchuu fi loltoota dabalata Itoophiyaan leeni biyyatti tamillee yeroo naannoo waraanii jirutti maal yeroo lolli seenutti lakkoofsi wataadar miidhamuun baay'ata haduun jira hamadaan jira kanaafuu lakkoofsi fi dabalachuu qabdi jechuudha war dhufsu waliin paralaalii wal loluuf biyyatti seef tolchuuf Itoophiyaa kun maal godhani preparation akkana hin jiru loltoota generaal jabdu jedhani Tigreeni tafu jaarrachaa turti loltooti Tigree tan cufayyuu qotattiin dhiibanii loltooti Tigree tan dhaqee maal goote uumatu fi jajjabeessuu karoorfattee jechuudha ta Itoophiyaa duriyum sirnichaa fi probably harkadhaan walitti qabanii they are incapable wanni oduu warri odeessuuf wanni practically ta tokkollee waliin fakkaatu jechuudha waan generaal Biraanuu Juulaa nutti himatu hin been waan Baacaa Dabalee nutti himatu hin been gartee realitiin ammoo sunii miti jechuudha kanaafuu loltooti Itoophiyaa ammaan tana sa'aatii amma tanatti ijoollee xiqqammaa mandara keessa ijoollee dhaqa cabsitaa walitti qabdee ijoollee tan yoo bobeessuuf taat malee lolee TPLF injifadhaa karoora jedhu hin jiru yeroo tokko tokko shakka confirmation waan hin qabne malee TPLF kophaa of Itoophiyaa loluutu hin jirtu arko wayi of keessa qabdi sun kan qulqulleeffatin hin dubbannu kadabaru kanuma wal qabate addi bilisummaa Oromoo itti deebina ijoolleen kuni deemtee waraana injifatuu dandeessi ka jedhu gaafiin beektaa jechuun tokkoffaa waraanni hammaachaa jira ijoolleen kun leenjitee bahuudhaaf yoo xiqqaate ji'a jaasanitti fudhata baay'ee iskiilii isaanii immoo ilaala umurii isaanii fi ga'umsa qaama isaanii ilaala kabira immoo deemanii eenyu lolu rebel groupin kuni garcaalaan isaanii ambush by the way sigaadanii situmu sigaadanii situmu malee conventionally lolaa jiran jettee ibsuun baay'ee rakkisaa sadeessoo warri kun warra ji'a sagal lolaa baay'ee beeki akan waraana Itoophiyaa keessa taadhumu akan malee warri kuni warra ji'a sagal lolaa turechu battle tested akan waraana muuxannoo qabuu fi waraana dirree muuxannoo dirree waraanaa hin qabne gidduu garaagarummaa capacity competency jiru laal sigale sansana hoolaalu ijoolleen tuni rasaasa qabbaneessuuf hoo deemte malee ani I don't know maal namni itti gaafatamummaan itti dhaga'amu ijoollee yeessaa amma gidgolee Oromiyaa kanatti hawwan baay'een bu'aa turan ijoollee kaampitti walitti qabanii hawwan ijoollee barbaachisa deemanii eeyusikken kanaaf bu'aan ijoollee kanaan argamullee ji'a jaasiin turtiisan jedhee yaadu ji'a sadii caalaalee ijanii hin baanis hin jedhu sanaaf waraana naqanii obbaasu bakka karoori warra sunuma amma kanaa wal qabate Abrahaam Saatiin qabdeemuu waan jirtuu fi addi bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa murni PP khabarcuma fi tiffachuuf angoo irra nam rakkisuu jiru ammallee dargaggoota umriin hin gahin ta umrii 15 lafcoof irra walitti qabe waraanatti oofuu jira waan kan guutuma guutuutiin balaaleffannaa marii malee hara nagaa malee wanni furama tokkolleen hin jirtu mootummaan Itoophiyaa waraan mo'atamee jira biyyatti balleessuuf angoo fi tiffachuuf angoo gadhiisuu dhabuuf lubbuu namaa qoraanii bobeessuun qabu gad lakkisuu qabaa waan jedhu ibsu wayi baasa jira akkanuma gamtaan paartilee siyaasaa Itoophiyaallee Itoophiyaan kana booda fayyuu kan dandeessu mariidhaan ta'e malee waraanni biyya tana hin diiga malee hin fayyisu ka jedhu ibsa baasanii jiranii bakkee garaagaraati amma kaampiin naftanyaa kan paartilee siyaasaas Itoophiyaa keessatti xiqqoo dhageetti qaban kunneen illee kan jechaa jiran kanuma dhaabileen siyaasaa Oromoo armaan dura jechaa turanii araara biyyaalessaa malee biyyi diigamuu maalti ka jedhu garasitti dhufanii jiranii amma sa'aatii kanatti kan waraana waamaa jiru mootummaa bilisiginnaa qofa jechuudha. Good topic kan keessa baanee gara waraana bilisummaa Oromoo akka dabarruuti. Topic kana osoo fiteen dura huursootii waraana leenjisaa akka jiran suuraa Itoophiyaa ዜና አገልግሎት tajaajila oduu Itoophiyaa irraa argee ture ኮንቲንጀንት ሁርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ለሁለተኛ ጊዜ ያሰለጠናቸውን ወታደሮች አስመርቋል ከጀሩ ጅራ ኢትዮጵያን ጋጂኦታ ሄዱ ደርበኒፍ ወታደር አከን ለንጂሳ ባቴ ለንጂ ወታደራ ሲትፉፋ ሎሊ ሲትፉፋ ከጂቹ ፈካታ ያ ካን ረማሙ ማሉ በሰታ አብራር ወራኒ ነሜ ዶን ዋን kan gaafatan baay'ise gaafachuu jira eejetti nu deebisuun waliin gaafatamu jirtu mootummaan Itoophiyaa sababni waraan kaaba kan irratti injifatameef maali gaafin jettu baalinaan kaati asirra waan tokko dubbadheetiin fitu yaala mootummaan Dr. Abiy Ahmed loltoota Itoophiyaa cuftiin dhumanne injirti loltoota baay'eetti waraan seenan qabna kan keessa miidhame hedduu qabame hedduu jira garuu loltooti tunini TPLF loluu hin dandeenye
maaliif loluu dadhabde waraan kaayoon qabnu waan taateef loluu malee sabab loltuuf hin beektu inda geettaa miti ati yoo hojjattu keessatti gahee baattu keessatti sababa waan sun tolchuutuuf hin beekni kan qabaatu jechuu waraana Vietnamii fi Ameerikaa yoo fudhattaate Ameerikaan Vietnam kaayoo malee loluu dhufte waraan sun 1864 gubbaatti yeroo dabawaan sun Facebook irra barreesse The Battle of the Rat kitaabedhu jira The Battle of the Rat ni waraanam Tigree fi TPLF fi Tigray warri Tigree fi bilxiginnaan godhu jirtu kanaan wal nafakkaate The Battle of the Rat naan ijoolleen Amara tasirna khallee lifta waliin barannu raatti nuun jette tana taarti waraani ammoo Battle of the Rat sunii wal fakkaat jechuu maaliif sin jedhe Battle of the Rat keessatti bakka tokkotti hin qaabadha loltooti 300 kophaa fi loltooti Ameerikaa wel armid khataan namni duun dhumate loltooti 300 sunitti dhuma irratti Ameerikaan injifata akkamiin injifatti Ameerikaan bakka isaan jiran hubatte laalte yerum tokko bakka barbadeessinetti meeshaa dhodhachuu jirtu jeneraalichi dhufe nu nam 300 qofatti hafa waraan kan itti deemnu moo hin baqannaa jedhe gaafate cufti isaanii walii galanii hadeemnuuti hadhubnuuti jedhanii walii galan warri taayittiin hordofuu jira jidduu isaanii ammoo galaan bishaan galaana wayi jira markabuun guute loltooti 300 loltoota Ameerikaa qabee kubbitaasuun itti dhufti inum laalana dhodhan itti dhufte naan Ameerikaan bakka warri kun kaayoo dhibiin qabu badee balleessaa baqadhaa jette baqattee jechuu TPLF waraana akkasii mootummaa federaalaa loluu jirti mootummaan Abiy Ahmad kaayoo loluuf barcuma namni kaayoo loluuf beeka biyyii fi garee isaati garee warramaan kaayoo warra barcuma Abiy Ahmad tisu nugusi torbaffaan akka inni itti fufuuf jedhan ta'uu hin dandeettu biyyituun hayyuu qubte eessan nugus torbaffata garuu TPLF ammoo maal gooti kaayoo loltu baqa amansiifatan uummata fi guutuu hayyuu amansiifatan har'aa muummichi ministeera waan wal fakkaata wayii barreesse yeroo tokko muummichi ministeera Facebook isarratti waan inni barreessinatti hin fakkaatu yeroo tokko garuu wayii siyaasa nu bannetti ijoollumaan ala fidantu barreessitu na fakkaata gad ba'ee uummata Tigraayiitiif erga dabarsa afaan Tigreetiin TPLF diinkeessanii jedha uummata Tigreetiin. Basically waan amma deemaa jiru waraana sochii dargiin gara dhumaatti keessumaa 1986 booda godhee wal fakkaata ka jedhu jira biheeraawi uttidirana labse dargiin gaafa waraanni jala dadhabu viidiyoo gabaabaa ka dargiin marsa jalqabaatiif waraana biheeraawi uttidirana itti eebbise ka daqiiqaa tokko hin caalle daawwanneeti gara ajandaa itti aanutti dabarra. ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ለመመስረት በተቃረበበት ወቅት የመጀመሪያዎቹ የብሔራዊ ውትድርና ፕሮግራም ተሳታፊዎች kuni bara 1986 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha almost 1978 wayyaanee 1990 akka faranjiitti seente sana dura dargiin baay'ee waraana guguddaa lama lole waraana Ziyaad Baare irratti lolame 1977 akka faranjiitti achi booda immoo waraana EPL ka Shabiyaa fi ka kaaba Itoophiyaatti turedha. waraanni dargiidha keessumaa lola Ziyaad Barre kan kaaba kibba baha Itoophiyaatti Sumaalee mootummaa Ziyaad Barre wajjin wal lolameen waraanni Itoophiyaa baay'ee miidhamee haa ta'uutii waraana san keessatti Itoophiyaan injifattee waraanni dadhabuu isaatiin
kaaba Itoophiyaatti waraanni qabate immoo loltoota Itoophiyaa baay'ee qoree sanaaf dargiin egaa abboota keenya maanguddoota nuuf akaakayyuu ta'an fa'aa walitti qabee gara waraanaatti geessaa ture sun immoo sagantaa biheraawi wuttidirinnaa jedhama ture ka viidiyoon kun argitanii ka Itiyoo-Kuubaa siidaa Itiyoo-Kuubaa fuulduratti dargiin eebbisiise waraana marsaa jalqabaa ka biheraawi wuttidirinnaa ijoolleen amma qullaa argine sun egaa marsaa jalqabaa biheraawi wuttidirinnaa Abiy Ahmediif warra leenji'uuf jiran jechuudha. Ta'uu jirti warri akkana toopikaan keessa baana warri akkana waraana irra girris kun inni onni illee qabdaayyuu agarree warra dhaadatayyuu agarree miti Tigreen dhaadatteeti miti baay'ee warra mootummaa Amaaraa kana akka dansa gara fuukaa jirtu dhaadatteeti miti calliftee loluu jirtu warri fokkora yaa zulliqa kun maani jedhu kun inni baqallee namiin dursu Abiy Ahmed istaayilii dargii taphata. Dargiin at least generaalota waliin lola turanii yaayyuu hime muraasa yeroo baqatu yattiin awwaan kana deebi'ee dubbatu jira Abiy Ahmed baqadhaa hin jedhuun warri waliin jira kanaan baqadhaa aduun dhagayni inni Eertiraa yookaan Eertirumaan bakkatee inni baqachuu danda'u achi dhageenya miskiinii ammaan tan nan fixan carraa keessa yoos waliin daawwana toopika kan keessa baanu tabra. Ayyee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti poolisii humna addaa fi poolisoota Oromiyaa wajjin walitti makamee lolaa turuun isaanii yaadatamaa jidduu kana kan dhagaa jirru kutaawwan Oromiyaa garaagaraatti waraana kanatti poolisiin humna addaa Oromiyaa jedhaman kunneen itti makamanii waraana kana wajjin hojjetaa akka jiran dhageenyeeti jirra kana keessa kan zoonii kibbaatti ta'e daawwanneeti walitti deebina jechuudha. Boleh ya nak? Jirtu. Bagian mana ada? Ayo. Turki nak? Boleh saya ni jalan. Tamam Ali jalan. Aman? Tamam. Tamam Ali jalan. Tamam Ali. Yes sir. Udin arsi baha anak yo ganda Kore Cilalu dalat. Udin arsi baha tu dalat. Ujin keman? Polisi unadda. Polisi unadda Oromiyaa achu. Iddoon amma jirtu kun eessare? Godina Gujii lixaa aanaa dibda daawwa. Ammaan kana eessatti argamta? Ammaan tana waraana bilisummaa Oromoo biratti argama. Biratti argamta. Obboleessa ta'oo? Anneen Abiraas Nuuritiin jedhama. Godina kiyyaa. Maal geessu? Haggi lixaa aanaa Masalaa jedhama. Dureen poolisii hundaatiin waamicha ammaan tana uummanni keenya waraanni keenya godheeni isa taqabballee ammaan tana dhufnee waamicha waraana bilisummaa Oromoo ka obbolummaan godhe kabajjitanii dhuftanii jechuudha. Hayyee baay'ee galatoomaa jennee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin nutis baay'ee isin jaallanna isin kabajjinaa baay'ee nutti toltanii kanaan dura mooraa waraanaa yookaan mooraa mootummaa Itoophiyaa irra biyya garboomfatee bulchuu kana keessa turtan. Kanaaf yeroo achi turtanutti waraanni bilisummaa Oromoo akka mootummaan kallattii isin qabsiisee isin himu waraanni bilisummaa Oromoo shiftaadha, hattuudha, nama nagaatu ajjeesaa qaama immoo hidhannoo mootummaatiin gara isaanii deemefaa hin balleessa hin qalaa jedhaa turan. Hamma dhuftanitti gara waraana bilisummaa Oromootiin dararaan dhaanichaaf sodaachisa doorsaan wanni isinirra dhaqqabe maalti jira? Aseenatti simannaa gaariidhaan haala gaariidhaan gammachuudhaan simatamnee maantanaa itti makamnee irraa fuuldura keenya ifannee jirra. Tamaam haa ta'u. Waraanni bilisummaa Oromoo nama miidhaa hinataa jaallan waraana ta'eeti harka itti kennatan ajjeesee hamma dhiiga dhuguu isaaniitti jedhamee jechaa ture. Kun olola diinaa ta'uu barree waraana bilisummaa Oromoo waraana keenya kan bosona jiru waraana kabajaan maluuf maqaa hattuutii fi maqaa gantuu itti moggaasanii waraana Tigraay waliin jira jechuun maqaa isaanii kan diinonni keenya guyyaa kaleessaa irraa ittiin waamaa turan maqaa shanee jedhamu moggaasanii fi ittiin waraana bilisummaa Oromoo waraana kabaja qabu kana ittiin arrabsaa turan. Kanaaf dhaamsiyan dhuma kanarratti qabu obboleeyyanii fi jaallawwan keenya kanneen wallaalaan ta'anii beekaa mooraa diinaa keessa zooranii mooraa diinaatiin dhuunfatamanii waraana bilisummaa Oromootii fi dhala Oromoo irratti rasaasa roobsan gidduu kana keessatti waamicha waraanni bilisummaa Oromoo godhe kanaaf kabajanii akka dhufan anis kabajaan gaafadha. Kanumatti aansuun immoo warroonni poolisii humna addaatii fi milishoota ta'an isaan gara Tigraayitti amanii lubbuu aarsaa hin taane kaffalaa jiru. Isaan kanaanis koottaa asitti waliin qabsoofnee biyya keenyaaf duuna biyya hambaa irratti du'urra biyya keenyaaf duuna
kan jedhuun dhaamsa qaba. Injifannoon uummata Oromoo haa ta'u bilisummaa wal bara. Nullee maqaa waraana bilisummaa Oromoo Woboo zoonii Kibbaa Konyaa Gujii Lixaatiin baay'ee sin jaallanna galatoomaa isin hin jenna. Hiriyoota keessanii achitti hafanillee fakkeenya gaarii taatanii jirtanii baay'ee ulfaadha isin jaallanna ulfaadha kabajamaa obbolee waan ta'eef baay'ee isin jaallanna fayyaanuuftaa horaa bulaa deebana ulfaadha isin jaallanna baay'ee isin jaallanna fayyaanuuftaa. Kan daawwannee walitti deebine poolisoota humna addaa Oromiyaa gara waraana bilisummaa Oromootti makaman yoo waraanicha faana dubbatanii kan dhageenye as keessatti ergaawwan guguddoo lama kan ani hubadhe tokkoffaa nu waliif diina miti ka jedhu poolisiin Oromiyaatti fi waraanni bilisummaa Oromoo akka ummataatti akka gurmuutti waliif diina miti. Lammeessoo immoo waraanni bilisummaa Oromoo akka nama ajjeesu akka nama saamu akka nama hatu himamaa ture mootummaadhaan akka nama ajjeesu akka nama qalu poolisii Oromiyaallee akka ajjeesu himamaa ture sanarratti maal hubattan ka jedhu ka poolisiin Oromiyaa deebiseef isin nama nagaa fi warra kaayyoof baatan akka ta'an hubannee simanna gaarii nuuf gootanii ka jedhudha. Ka immoo ergaa humna poolisii Oromiyaatii fi milishaa Oromiyaa waraana kaayyoo hin qabne kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamu irratti hirmaataa jiraniif ergaa dabarsanii sun ergaa jajjabdu jechuudha. Yaa waraanni bilisummaa Oromoo kunini by the way waggoota 3 darban keessatti waraan bilisummaa Oromoo hawurattaaf kana nami support diqqa ture jalqaba irratti gaafa biltsiginnaani akkan ifi baatee diinummaa biltsiginnaa uummatiin hubatini waraanni bilisummaa Oromoo kunini uummati understanding goon edduun singalee edduulee keessatti diigumsa adda addaa hojjetan waraanni kunini kibbaaf jiddu galeessa Oromiyaatii fi lixa Oromiyaatti Wallaggaa afran Jimma dabalatee Iluu Abbaa Bood dabalatee kibba Oromiyaa Boorana Gujii dabalatee jiddu galeessa Oromiyaa kana bal'innaani waggoota 3 dabree fi by the way sirna PP Oromiyaa tanaa fi challenge guddaa ka ture waraan bilisummaa Oromoo kan jedhe yaadanna progressive jabduulle ayyuu move godhe jechuun waraan kan yeroo gargaraallee interview tolchineef turre haayoon ta'e laf qabachuu miti diin uummata keenya daraaruuf ture uummata keenya irra ittisuu waan jedhan yeroo baay'ee kaasanii saati amma tanatti mootummaan Itoophiyaa gamchuu faaman lubbu harka of hin qabu gumuus keessatti dhufuu jirra lolamuu jira Oromiyaa bakka kakkaati waggaa 3 guutuu lolama ture waraan kan irratti ijoolleen Oromoo tuni namni ijoolleen waraana daramtuuni tan qofaa miti ammoo poolisiin Oromiyaa tamma dargaggeessa ijjeessa turtu suni in beetu mind wash tolchan eenyu namni mind wash tol murni biltsiginnaa opdio wayyaane jalturti tammaan tan daaraarra dhiqanii dhukkee awwaarra baasanii akaaraatti aaromteedhanii biltsiginnaa dabalanii nami jeeftanatti dhaloota kan wash godhaa jechuudha. Mata wash goote poolisii Oromiyaatii fi waraan bilisummaa Oromoo kan diiwwalti goote jechuudha. Poolisiin Oromiyaa lakkoofsaan gadiin dhiyaan dhumattee jirti waggaa 3 darban keessatti. Maaliif dhumatti diina abaa'oon jedhanii timanii abaa'oolleen diin isaanii waan irra gufasiin dhuftu wal ijjeessanii jechuudha. Kanaafuu nama hedduu dhumatti. Saati amma tanatti progressive poolisii waraan bilisummaa Oromoo kan qofaa miti. Kalee laala ture isuma yaa'uusi erga miidiyaaleen sumalee tokko miidiyaan tokko baay'ee gabaasuu jira. Waraanni kun Gujii keessatti waraanni bilisummaa Oromoo cabsee gizeenni hidhamtoota siyaasaa gad lakkisu. Video suni adoo yeroo nu jalqabu malee adoo gadhiin nutti tola baay'inaan deema turte maal godhani cabsanii kaampii hidhama baas marsanii ufuma hidhama siyaasaa ta'ee maqaan keen bay oboon si baasee jira bilisi baasee jira jedhanii baasuu jiran kanaafuu maal progressiin kun maal ta'uu agarsiiseeta an dhugumsiin jedha viidiyoon sun garaana nyaata jechuun nam warri hidhamsuun jaarrolee fa'a nam miskii wayii beekta dargaggeessum kan faganne hedduu man keessatti dhoksanii waraanni bilisummaa Oromoo kun cabsee baasaa jechuudha. Diin namni Oromoo miskiin ilaalcha siyaasaatiin hidhu. Waraanni bilisummaa immoo seenee hojii hidhamtoota siyaasaa hiikuun suni is appreciable. Kan ammoo ijoolleen Oromoo wal hubattee waliin waraanni Oromoo laallatu iyyuu kana. Poolisiin Oromiyaa illee taate waraanni bilisummaa Oromoo illee kan inni tissuu qaba kan inni eeguu qaba Oromiyaa malee sababa Amaara lafa Amaara risti Amaara deebisuuf dhaqee dhumatuuf hin qabdu hiikkan qabdu Oromoon firii hin qabdu firii qabnu nuuma wal jabeessuu qabnaa jenna fakkeenya gaarii jedhe fudhadha. Waraana kana beektaan kan itti dinqisiifadhu tokko dursanii warri sirna kanarra dammaqe isaanii waayee gaafa manguddoonni namooti jajjaboon Oromoodha araaraan wayyaa galaa mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhanii warra kana kadhataa turanii warri sirni kun sirna nuu ta'u miti sirna Oromoof ta'u miti
sirna oromummaa jaalatu miti jedhanii dursanii dammaqan beektaa al tokko beektaa ayyaantutti isaan keessa jiraa hin jedhaan takka laalee so ergasii warra keessaa galaniyyuu mootummaan kun hin ajjeese gariin isaanii nan beekan ijoollee gara dhalootaan gara kiyyataan ka waraana kanatti makamanii araaraan galanii ajjeefaman beekan ka poolisii keessaa hir'ifaman beeka magaala keessatti hojii dhuunfaa hojjetanii bakka hojii isaaniitii warra ari'aman nan beeka har'a warra manidhaa jiran nan beeka so tarkaanfiin isaa yeroo sanatti fudhatan tarkaanfii sirrii akka ta'e amma Oromoon illee waa hubate natti fakkaata gar caalan namaallee hubatee jira ergas immoo mootummaan duula hamaa irratti gaggeesse waggoota 7 darban maqaa garaagaraa shanee jedhamu shoorkeessitoota dhugaa paarlaamaatti maqaa waraana kanaa balleessuu dalagee haa ta'uti waraanni kun bal'achaa dagaagaatuma dhufe malee sila akka obo meenyu qondaalli waraanaa Biraanuu Juulaa fa'aa 7 balleessina Geetaachoo Baalchaa fa'aa 7 fa'aa waan akkasii 7 guyyaa 14 fa'aa kenna akka jedhanii osoo ta'e waraanni kun hin jiru jechuudha. Jeneraalota OPDO bilxiginnaat mini 7 jaalatammo 7 lamfaa guyyaa 15 fa'aa barbadeessuu afaaniin waan hin barbadeessin hin qaban na ajaa'ib yeroo tokko 7 tokko balleessinaa keessummoo hin barbaachis jedhanii wasitti madaga lafan keessatti gumee dalloo faliiban fa'aa ragaa ba'uu danda'a warri taa'ee daawwachuu jiru kibba Oromiyaa kan guutuu waraan bilisummaa Oromoo jal jirachuu dandeetta kaadireen katama kee cifta jiraat yoo abbaan isaanii baadiyyaa deemuu hin danda'an kaampii waraanaa bulu baay'ee kaampii waraanaa bulu kanaafuu waraanni kun teekoo fargoodee warraan deemuu jiraachuu politikaal activeness warra hatubachuu dandeettu ani ijoollee tan keessa hedduun isii taam kibba tan keessa ta waliin baradhee baay'ata maastersi facuuf ta barattu achi kee jira ijoollee tanaa wal morma turre siyaasa fa'aa yeroo tokko inqabadha mucaan sun riyaa khiyya maqaa san dhawu wal mormina yeroo sun sirni kun kennumaa yedee allee nama mantur dhuga dubbachuu kanaafa Oromoo wal turufu qabdiin dogongorina maan yedee nennaani lakki nuteena yafilanne nu qawween wayyaana jennaani sammu diqqoo agana qabdaa yedeenati barata nam barate garu sammuun tante diqqoo aganaati jedhe practically waan kan argennaani jechi sanjira kan salfadhe sin jedhe jechi mucaa sun hin jedhutti in salfadha achi telefoon naadhe soddaqiya amani dhaati beennaani ambiya baqadhe mani dhaati beeyaram laftan dhufennaani soddaqiya waan barannaan jet kan qabata nam waan nami sammudi qaasi jedhe lagaabata namooti siyaasa baay'een barreessaa jiru yeroo ittaanutti even mootummaa Itoophiyaatiif mootummaa naannoo Oromiyaatiif challenge guddaa akka ta'uu danda'u waraana bilisummaa Oromoo jedhamu kana jedhamaati jira waraanni guddaan baay'ee waraana kaayyooti humna qabaatteef miti baay'ee osoo humnaan lolanii mootiin osoo taate Tigreetti qaamni Itoophiyaa fi naannoo ishee hin duulin hin jiru dhugaa milishaa Amaaraa itti Liyoolii Amaaraa itti poolisii Amaaraa itti Ethiopian National Defense Force Eritrean Force Somali Force United Arab Emirates drone Sudan illee Sudan kibbaa isee waggaa kudhanii bilisummaa kabajachuu dadhabde waraanni ishee dhumee namni wal nyaachaa jiru waraana kadhatanii Salva Kiir waraana hin qabnu jedhanii dhoowwatan humni kun itti duulee Tigray exist gote it show resilient yeroo tokko opinion caring qabdu gadbaate namu mardo Tigray farsu nuarsa Oromoon Tigray farsu laal jaba giddi jaalat credit nama kennun bayzewe beekumsa credit nam tokko ni diinkeetille ta'e beekumsa qabaate beekumsa isaa irra mulqitu yoo ni goot qaba gootummaa qabaatu gootummaa isaa irra mulqitu dhuga dubbachuu dansaa miti TPLF fofdoo waliin beennaa miti TPLF fofdoo wal birqabre practically sittima amma duar Oromiyaa miti haadhisii niitisii irra gurratanii niitisii haadhaman isaanii areena dura fudhatanii opidiyoo nam qawwee qabattee urabbaate garee niitisii irra fudhatu sun loltiin jirti kanaafuu TPLF jechuun dhalootaanuu opidiyoo waliin madaaluu hin dandeettu jechuudha diin Oromooti yes diin keen ammallee diinum naafi garuu TPLF opidiyoo waliin hin qaban opidiyoo jechuun sangoot furushka nyaatte raft jettee explain godhuu dandeetta TPLF jechuun they are fighters for their people ne dabarraa topic ittaan saatiin qabdu waan kana wajji ka ijoollee waraanatti ergan kana wajji namooti maal jechaa jiru beektaa hoo jaalala biyyaa taate opidiyoon amma akka jechaa jirtu naareetivii ishiitti nutu biyya jaalata kaadire opidiyoo dhagaartami birmadummaaf lollaa jedhan ijoollee hiyyeessaa dura mee dura hiriiraadha yoo jaalala biyyaa taate jechaanii jiranii ajandaa ittaanutti kadabaru ajandaan ittaanuuni abbaan allang waligal federaalaa qondaaltoo TPLF namoota 62 irratti himata banuu fi jedhanii jiranii galme himannaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el jalatti
warqana imanna rabbanin abbana langara ganama dibshanif kudan kama garraja bas jarbamu durtaatin beenu ma gute ragani naftanya marti tigre ragamba bese no khan nulen bana khatam waraqat halle kuma shani kum shanan tokko raga waraqat halle kamna document le dani aske sammo war business group war maka khana farajame hidabe dujra kuno maka kun kucufti khana war musana kakaban muras ko faji war khangeta dabra on fam police impi dadani mana sirresa barrese abbana langa manni sirresa yokini mannida dabrazoni polisi ajiji akka fidu jechu okay wamarafu wannan kuni himati kuni himata galme Dr. Debretsion Gabra Mikael jam galme makan galme presidenti naannoo Tigray Dr. Debretsion Gabra Mikael ni kawamu askesat warri mataman kore hojira wachiftu TPLF yokin adda bilisabasa ummat Tigray fi misensota kabine naannoo Tigray akan hinjira kabiramo warra ajaja kaba halelu keessatti qooda qaban abbootii qabeenya ifart company TPLF ka gota fi ka Ethiopia sama bay hogganoota dhaabbilee dhuunfaa fi ka mootummaa komishinii filannoo Tigray ka filannoo gaggeessee jechuudha hogganoota isaallee jedhee jira akkanumallee paartilee mormituu keessaa hogganoota paartilee mormituu ka filannoo Tigray gaggeessite keessatti hirmaatan jedha himati kun himata lamaadha himati tokkoffaan haleellaa Northern Command ajaja kaabaarratti gaggeeffame bu'uura godhata lammeessoo immoo filannoo gaggeeffame filannoo iliga magistawi jechuun filannoo heera Itoophiyaatiin alaa jedhani kalamaani himatsaa jechuun kalamaaniin himatanii yeni matasa yaa tokkoffaa TPLF timingli filannoon godhadhaate mootummaa federaalaa irra baate akka dhugaa yoo laalle filannoo sila seeraan gaggeessuu qaba yeroo gaggeessuu qaba free fair and predictable election kriteeriyaan filannoo sun sadeen jalqaba kanaafuu predictably yeroo saatiin geettatti yeroo sun filachuu qaba jettee TPLF faa ittolchuun waan himachiisin beekne Itoophiyaa keessatti abbaan langaa jechuun hojiin isaa maal seeta abbaan langaa jechuun waan public interest miidha dhiibbaa uummata irra qabaata independent ta'e mootummaan loo taate garee biraan loo taate himata Itoophiyaa keessatti mani murtiitii fi bakkitti si saalfachiiftu an hojii agammaa duri uumama irratti hojii lam jibbani jiruuti irratti hojii naan jireenya keessatti buddeen godhadhaa yaadeen beekne hojii lam tokko wataadar ta'u dhuga dubbachuuf hin jaaladhu wataadar Itoophiyaa kan duri gaaf diqqaa foobiyaa qaba uffati isaanii am dhiyoo tana biinuu irra jijjiire hin jaaladhu halammeessoo basaasa jibba hojii basaasa hin jaaladhu am hojiin sadeessoo nan eegimanii dhaaseenee hin jaalanne hojii aqaabii abbaan langaadhaniin kana uji seexaniin dalagne dhuga dubbachuuf jechuun Itoophiyaa keessa jedhe Itoophiyaa keessatti jechuun yakka wanni bakka they are nothing bakka you know kanaafuu amma wanni tokko gaafa nuti dabra gareen TPLF tuni imati silasiin fairly himatachuu qabdi yakka waggaa 27 hojjetteen adoo imatani gaaf Geetaachoo Raddaa irra Geetaachoo Asaffaa irratti mata banee abiinuun cuftaa harkadhaan sun adoo imatame TPLF yakkamtoota himachiisa amma sun interest warraati miti tanaaf jenna laal garee ganni 27 uummata nama ilmaan nama jeesaa hidhaa kolaasa baate taan gaafa sajandan taaneef amma maali siltaana wal dhabanii jennaani imati rabbananii jechuu haa waliin ajaa'iba amma poolisii gara na nyaatu poolisiin federaala Dabratsiyoon qabdee hafid duuteedhaan Dabratsiyoon kana 10 miiliyoonii sanii kenninaa jedhanii barbaada turre miiliyoon 10 sanii kennan jedhanii barbaanne Dabratsiyoon am televiziyoonii gubbaa oola miiliyoon 10 illee poolisiin federaala amma humnitamiin dhattee Dabratsiyoon qabdee biddi anytime maqalee qabachuu dandeenya jedhanii turanii yaadattoo ta'e maqalee dhiisii 4 kiiloo Finfinnee ba'uu hin dandeetta ammas Itoophiyaan TPLF fitti dhufe Finfinnee qabata this is my prediction sila himati ka irratti dhiyaatu qabu yakkoota waggoota 27 darbee fi kajette obviously yeroo tokko Geetaachoo Raddaa ka amma Twiitariidhaan biyya mootummaa raasaa jiru kuni yakka waggoota 27 darbaniif gatteenyaa haala kuufnu jedhe baay'ee TV Tigraa irratti yaadattu yoo yakka taate yoo saamicha taate gatteenyaa waliin mari'annee abbaan yakka kana keessatti gati badii qabu ka gaafatamu jedhe gaaf sana waraanillee turre OPDO fi TPLF illee walitti dhufan bilisummaan hundaa'u malee kanaaf rakkoon isaaniiti yakka san yakka waggoota 27 walumaan dalagan Oromiyaa keessatti immoo yakkoota kanneeniif ani yaayyuu ceephoo buufadhe armaan dura
yakkoota waggoota 27 Oromiyaa keessatti raawwataniif master mindin TPLF osoo hin taane OPDO turte. Akkaan. What is the witness? Waan amma argaa jiru kun testimony isa sirri isa dhugaa. Waan amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Waan wayyaaniin gootee gadi maaltu ta'e amma Oromiyaa keessatti? Wanni taatiin jiru. So akkamiin wayyaanee kumatti bakka wayyaaniin hin jirretti ilmaan Oromoo yoo ajjeefamtee maatiin reefu fudhachuu didu. Ilmaan Oromoo yoo adda bawaatti rashanaman hin taane bar waan woyin dhalli namaa guutuun mataa Oromoo waan jedhamu hundi mana keessa gaafa jirutti wayyaaneetu nu miidheettee ati amma bilisiginaa mooraalii kamiin jettu. Anam dhuga dubbachuuf wayyaaneen diinummaa si hin shakkine beektaa irra deebine dubbachuu jedha. Rakkoon Oromoof Oromiyaa rakkoon teennam wayyaana adoon ta'e rakkoon teenna bilxiginna. Oromoon cufti qabeeku qabulleen kan dhuga dubbachuu dansaa miti. Dhugaa dubbattee fulaaduun sidhiit bulta. Dhugaan firoomin kuttuu jedhan. Yakka gan 27 Oromiyaa keessatti hojjetame mastermindiin TPLF harki ammoo dhufee Oromoo jeessa tur OPDO TPLF gan 27 yakka nutti hojjeteef gaafatamtuuti OPDO ammoo gan 30 yakki dhiigilmaan hiyyeessa dhuddeef gaafatamtu jenne konkuluur goone bira deemnuti kaan ammoo himati banam kanaan ammaan tana warrooti maanidha.